Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jireenyaanii rakkoo uummata Oromoo bal'aa kana miti. Qabsoodhuma kanarratti namni lama yaada irratti yoo wal dhabe namoota sana walitti araarsuu hin barbaadu namichi sun. Gar tokkotti bahee goreetini isa tokko dhahee keessaatii ari'uu malee rakkoo furuudhaaf hin beeku jireenyaanii jechuudha. Hin barbaadu ta'u ani hin beeku ta'u naaf hin galle jechuudha waan achi keessatti deemamaa jiru. Namni dhimma dhuunfaa walirraa qabus hin jiru achi keessatti. Aangoosii maalis waan baay'ee jedhamuu ni danda'a jechuudha. Aangoos yoo ta'e nama fakkeenyaaf gama kiyyaanii jechuudha. Akka jaarmiyaa abaaboo gamtaa Dubaayitti dura teessuudha akka Eeshiyaa walii galaattis immoo wanni kiyya himachuudhaaf osoo hin taane namoonni baay'ee yeroo hundumaa aangoo barbaacha maalii barbaacha faayidaa barbaachisa jedhamuufidha jechuudha. Akka Eeshiyaattis immoo koree naamusaati jechuudha. Kana hunda nan qabaanii jechuudha. Kana hunda garuu otoo hin qabuuti rakkinaan achi keessatti argee gaaffii gaafachuu hin dandeessu. Hayyoonni Oromoo maaliif gara kana dhufanii hin hojjetan jettee gaaffii yoo ati gaafatte diinummaadha kan sitti maxxansu. Uummanni Oromoo maaliif bakka meeqatti qoqqoodamee adeema jettee yoo ati gaafatte abalufaa wajjin jirti jedhame diinummaa sitti maxxanfama malee yookaan warra ati gaafattu wanti kun maaliif akkas ta'uu qaba jettee yoo gaafatte deebii siif ilaaltan yookaan immoo sababa sitti hin himanii jechuudha. Diinummaa sitti maxxansuu qofaadha jarri kun bakkee ta'anii jechuudha. Kanaaf Oromoon yeroo ammaa kana waan baay'eedhaan ikkoo madaaluu ni dandeenya bara jara keenya. Waa maanoo wayisi tuqsiisa. Maanoo sana gaafa tuqxu si waraaban buchulloonni isaa si waraabu. Hojiin dirqamitti kennameera isa kana. Dubartooti lamaan isaanis si waraabu. Sana booddee sagaleen keenta istoorii si galeetii ta'a. Gaaf tokko gaafa dirqama wayii sitti kennaa. Yookiin dhaqiitii abaluun arrabsii garee kana yookiin dhaqiitii abaarii gaafa inni jedhee sitti kennu dura dhaabbachuu dandeessa. Haalli isaa si galee diduu dandeessa. Gaafa sana eessa abbaa kee dhaqxaa eessa haadha kee dhaqxa kana gadi naqaan turreetii jedheeti gurra kee qabeeti lafa si teessisaa jechuudha. Ana yoo waan egaa wanta gadi naqxeetta taanaan sodaattee teessa sagaleen sun gadi ba'urraa jette si galee caasaa wanta caasaa yookiin jaarmiyaan fakkaatu isinitti himaati. Murna garee isaati dhibbaan dhibbatti dubbiin ati haasoftee fokkotaadha taanaani dhagaatiin dha'iyyuu siin jedhe dhagaa fuutee nama dha'uu dandeessa waan gootu hin qabdu. Akkeettiin si qaba akkeettiin garba si godha beektaa. Kanaaf warri jala jirtan amma raagaa guddaan amma kaleessa gadi ba'eera kaleessa sitti asirratti haasa'u. Galama dura kan wajjinii naasaaniti mucaan sun diddee lakki badi garba keen ta'uu jettee gadi baafna sagalee ishee sana gadi baasanii maxxansan. Ajaja saa tokko malee intalli sunis waan maxxansitu sitti hima. Gaafa gadi baatee arrabsitu isheen ajaja saa tokko malee wanta tokko gadi baatee hin dubbattu. Beekamtii isaatiin. Waaqayyoo si jibbee biyya koo si jibbee addunyaan si jibbee Oromoon si jibbee kabaaf kibbaa lixabaa sitti tuume jibbee ani maalan si godha waaqaaf lafa too si jibbee si jibbee. Qabsoon nama ammaddu jedha malee nama ofirraatiif facaasiin jedhu. Okay? Akkatti barannes akkatti guddanne akka maatii keenya jala barannettis akka arginettis qabsoo keessatti nama ammatama malee nama hin xaragani keessaati. Okay? Har'a jireenyaan aloota baay'ee akka diina ta'an qabsoo kanatti gochaa jira. Sigalee asirra teessanii waan itti jireenya naa utubdanii fi takkitti qabdan waan beennuudhaaf keessa turre jechuudha.
jireenyaan diina Oromooti, diina qabsoo kanaati, jaallattu zibbitus wanta nagootu takkittiin hin jiru ija keettanii macha hunda keettu. Diina qabsoo Oromooti, diina Oromooti, jaallattu zibbitus. Gaaga'amsa guddaa gochaa jira har'allee asittis dirreettis gabbu'ee hanga barbaade akka kuwaas meedaatti taphachaa jira jechuudha. Kana caalamoo ganaa taphachuuf jira. Kana caalamoo otoo hin taphatiin immoo jala buunee dubbachuun immoo yeroon keenya yeroo kanadha. Okay? Kanaatiin alatti as keessa dhuftanii warri akka utubuu barbaadan galabbadhama saduuka deemaati. Bu'ii dinarraatii gadi. No, nama jireenya na utubuun barbaadu as keessatti. Oi, jireenyaan jibbita waraana hin kabajja hin jaalatta. Iniyyeen qoy. Jireenyaan qawwee tokko isaa jira moo daasbooraa biyya alaa keessaa dubartii tokko isaa jira. Naa himi. Himi. Nugaandaa keessatti dubartii tokko isaa jira moo qawwee tokko isaa jira. Dubbadhu kaa. Dubbadhu dubartii tokko isaa jira moo. Aqee qawwee tokko isaa jira jireenyaa. Abboo dhagahi dura jireenyaa mannaa handaan gurraatti kana nagaan naatu handaan gurraatti kana yeroo biraa walitti deebi'eet jireenyaa mannaa siin jecha diqaala bayi gadi. Ijoollee ma jireenyaa akka safaan bara. Siyaa bedheen gadda kana immoo qabsoon akka waan irratti ololamaa jiru qabsoon keenyas jabaachaa jiraadha adda jireenyaan. Kan ololchiisu isa ilaa amma asitti namoonni asitti gadi ba'anii dubbachaa jiranii soortuu yoo ta'e jireenyaa yoo ta'e jireenyaan ganda ishee amma gandummaa akka hin jenneef soortuuf jireenyaan ganda tokko iyyuu dhagaa ta'u. Caalii wajjinis ganduma tokko haa ta'ume. Nuti kan dubbachaa jirru dhuunfaatti waa'ee dhimma dhuunfaa dhiisaame jarana. Waa'ee qabsoo Oromooti kan haasa'aa jirru. So isarraa dhimma dhuunfaa qabaannee miti laa dhaggeeffadhaa. Namitti mataa shiraati. Bilisummaa hin barbaaddu. Umurii guutuu akka Oromoon bilisoomee maqaa qabsoo kanaan dhiigi dhangala'ee teessee baabura sanaanii wofcoo qabsoodhaan qarshii walitti guuruu jechuudha. Diyaaspooraa ilmuu. Kan nuti dubbachaa jirru maqaa jaarmiyaa abaa woobootiin biyya laa kana taa'e gaangistariin ofiisaati duula banee jaallan qabsoo dirreerra jiranitti abaluu diina isa abaluu warra magaalaa keessa jiran diina jedhan rakkoon qabu bar jaallan dirree jiran jaallan dirree jiraniitu diina jedhee ololchiisa jireenyaa guddataa jechuudha. Ololchiisuusaaf wanta dhibba ofii kootii ragaatti qabuuf hin dubbadhaan kana malee cubburra kaa'u miti nama kanarra. Kalaas warra qabsoo keessa warra tumsa keessa jiran warra jaarmiyaa kana jalatti waliin dalagna jedhanii waraana bilisummaa Oromoo tumsaa turan tokko tokkoon gadi baasee taappeellatti maxxansa. Saroota isaa duchisiisee jechuudha. Namni garuu asirraa haasa'aa jiru nama keessa galee itti hirmaatee wajjiniin haasa'ee kallattii fudhatee dirqama fudhatee namoota isaa wajjin hojjechaa turetu as ba'e. Gaafa waan hundumtuu guutee irra dhangala'ee jibbisiisee ol nama deebisu gaafa inni ga'u jechuudha. Deeggaraan waraana bilisummaa Oromoo biyya hambaa keessa addunyaa keessaati. Walumaa gala nama 100,000 hin ga'u. Oromoon garuu miliyoona meeqa qabsoo kana kan jaallatuuf kan deeggaru miliyoonaan lakkaa'ama biyya alaati. 50,000 hin guutu sittin hima. Dhibbumlee guddaadha. Kun maaliif ta'e? Namichi kun murna ijaarrachuu barbaade. Namoota heertuudhaan, namoota akka garaa isaatiitti socho'an, namoota ajajachuu barbaadu. Ijaarsi ijaaramee namoota heertuu immoo qabatee ololaaf, ololchiisuudhaaf namoota warra qabsoo kanarrattis ta'ee namoota yaada faallaa qabatanitti ololchiisuudhaaf murna xiqqoo tokko immoo ijaarratee sanaan socho'a. Dhiifama nuu godhaate isuma jala turre nu kanaaf dubban. Dhiifama nuu godhaa anaaf dhiifama naa godhaa. Murna ijaarrachuu barbaade malee uummata Oromoo walitti qabee akka uummanni Oromoo wal qabatee waraana kana
deeggaru dinagdeedhaan tinnisu hin barbaanne waa maanoo wayisi tuqsiisa. Maanoo sana gaafa tuqxu si waraaban buchulloonni isaa si waraabu. Hojiin dirqamitti kennameera isa kana. Dubartooti lamaan isaanis si waraabu. Sana booddee sagaleen keen ta'a. Istoorii si galeetii ta'a. Gaaf tokko gaafa dirqama wayii sitti kenna yookiin dhaqiitii abaluun arrabsii garee kana yookiin dhaqiitii abaarii gaafa inni jedhee sitti kennu dura dhaabbachuu dandeessa. Haalli isaa si galee diduu dandeessa. Gaafa sana eessa abbaa kee dhaqxaa eessa haadha kee dhaqxa kana gadi naqaan turreetii jedheeti gurra kee qabeeti lafa si teessisaa jechuudha. Ana yoo waan egaa wanta gadi naqxeetta taanaan sodaattee teessa sagaleen sun gadi ba'urraa jette si galee caasaa wanta caasaa yookiin jaarmiyaan fakkaatu isinitti himaati. Murna garee isaati dhibbaan dhibbatti dubbiin ati haasoftee fokkotaadha taanaani dhagaatiin dha'iyyuu siin jedhe dhagaa fuutee nama dha'uu dandeessa waan gootu hin qabdu. Akkeettiin si qaba akkeettiin garba si godha beektaa. Kanaaf warri jala jirtan amma raagaa guddaan amma kaleessa gadi ba'eera kaleessa sitti asirratti haasa'u. Waggaa lama dura kan wajjinii naasaaniti mucaan sun diddee lakki badi garba keen ta'uu jettee gadi baafnaan sagalee ishee sana gadi baasanii maxxansan. Ajaja saa tokko malee intalli sunis waan maxxansitu sitti hima. Gaafa gadi baatee arrabsitu isheen ajaja saa tokko malee wanta tokko gadi baatee hin dubbattu. Beekamtii isaatiin namni kamuu caasaa jala hin jiru abaluu jala hin jiru ani namannaa ergata waanii kanarratti waa'ee dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jireenyaan rakkoo uummata Oromoo bal'aa kana miti. Qabsoodhuma kanarratti namni lama yaada irratti yoo wal dhabe namoota sana walitti araarsuu hin barbaadu namichi sun. Yaada namoota sana walitti fidee gidduu isaaniitti nageenya buusuu hin barbaadu. Gar tokkotti bahee goreetiin isa tokko dhahee keessaatii ari'uu malee rakkoo furuudhaaf hin beeku jireenyaan jechuudha. Hin barbaadu ta'u ani hin beeku ta'u naaf hin galle jechuudha waan achi keessatti deemamaa jiru. Namni dhimma dhuunfaa walirraa qabus hin jiru achi keessatti. Aangoosii maalis waan baay'ee jedhamuu ni danda'a jechuudha. Aangoos yoo ta'e nama fakkeenyaaf gama kiyyaane jechuudha. Akka jaarmiyaa abaawoo gamtaa Dubaayitti dura teessuudha akka Eeshiyaa walii galaattis immoo wanni kiyya himachuudhaaf osoo hin taane namoonni baay'ee yeroo hundumaa aangoo barbaacha maalii barbaacha faayidaa barbaachisa jedhamuufidha jechuudha. Akka Eeshiyaattis immoo koree naamusaati jechuudha. Kana hunda nan qabaanii jechuudha. Kana hunda garuu otoo hin qabuuti rakkinaan achi keessatti argee gaaffii gaafachuu hin dandeessu. Hayyoonni Oromoo maaliif gara kana dhufanii hin hojjetan jettee gaaffii yoo ati gaafatte diinummaadha kan sitti maxxansu. Uummanni Oromoo maaliif bakka meeqatti qoqqoodamee adeema jettee yoo ati gaafatte abalufaa wajjin jirti jedhame diinummaa sitti maxxanfama malee yookaan warra ati gaafattu wanti kun maaliif akkas ta'uu qaba jettee yoo gaafatte deebii siif ilaaltan yookaan immoo sababa sitti hin himanii jechuudha. Diinummaa sitti maxxansuu qofaadha jarri kun bakkee ta'anii jechuudha. Kanaaf Oromoon yeroo ammaa kana waan baay'eedhaan ikkoo madaaluu ni dandeenya bara jara keenya kaleessa jechuudha. Yeroo taaksii foorsis ta'e waan kamii yeroo wanneedhu garaagarummaa miidiyaa irrattis ta'e adda addummaan uummata Oromoo gidduutti akka kana babal'ateera. Deeggarsi waraana bilisummaa Oromoo irratti hir'ateera akka kanatti. Kaleessa akkam ture akkuma caasaa haaraan kun iyyuu uumameen iyyine maaliif namoonni baay'een itti fakkaate hoogganatu keewwate jennee waraana keenya waan kabanyuuf hoogganoota keenya waan kabanyuuf gara sanatti iyyine namoota kana hunda achi geessine yeroo jalqaba caasaa haaraan kun uumamu guyyaa jalqabaa yeroo dinagdee walitti qabamu guyyaa 3 hunda guuramee dadhabe birrii. Har'a maalitti jira yoo jenne saatii muraasa guuranii jechuudha. Isayyuu immoo birrii ol qabanii himatu baraasayyuu immoo maaltu isaan gaafatare amma barbaadan yoo jedhe namni isaan hin gaafatu waan ta'eef harka isaanii jira kiisii isaanii jira waan ta'eef amma barbaadan sobanii uummata kana goyyoomsaa jiru jechuudha. Waraanni garuu bakkaa bakkatti rakkachaa jira yeroo ammaa kana. Kana hundumaa maaltu fide jireenyaadha jechuudha. Uummata kana akka inni walitti dhufu waan hin barbaanneef dadhabee osoo hin taane hin barbaadu. Ani kaayyoon sanaaf hin galle. Mee akka gaaffiitti isin kaasa yaa jara keenya.
jarri kuni uummata kana bilisoomsinaa hanga dhuma bilisummaa Oromootti walumaan deemna jedhanii miti nama waliin kan kaayyoo tokkotti galan kan waliin jalqaban yoo dhugumaa kaayyoo kan hanga dhumaatti waliin deemna amma bilisummaa Oromootti waliin deemna jedhani maaliifini boru jarri kun nurraati gargar bahuu danda'u jedhanii sagalee kee waan tokko sitti kaasu beektaa yookaan waa'ee waan tokko yookaan waa'ee waraanaa sitti kaasanii ati yaada achirratti yoo kennite bakka tokko si dogongorsiisanii maanoo si tuksiisanii maal godhu sagalee kee waraabuu jechuudha. Kanaaf jarri kun jalqabumayyuu boruu uummanni kun hanga dhumaatti akka isaan wajjin hin deemne waan beekaniif shirakka qaban waan beekaniif jalqabuma yeroo nagaa sagalee kee waraabuu jechuudha. Ati garuu nuti tokkodha kaayyoon keenya tokko amma bilisummaa Oromootti wajjin deemna jetteetti amantee waan baay'ee wajjin mari'atta yeroo mari'attu dogongorra akkas akkasii jira bakka akkas akkasiitti dogongorri jira jettee yoo kaafte isaan si wajjin mari'atanii kan keessan sagalee kee waraabuu jechuudha. Garuu isaan si caala waan baay'ee jedhu isatti dogongoradha jettee dubbatte sana isaan garuu si caala waan baay'ee hammeessanii sitti kaasanii ati immoo bakka dhuguma sitti fakkaateetiin akkas akkas ta'uu qaba sirrachuu qaba jettee yerootti kaaftu bakka sana bakka dogongoraa si dogongorsiisanii si dubbisaniitiin sagalee kee waraabanii har'attiin si doorsisu jechuudha. Kanaaf jalqabumayyuu jarri kun shiraan uufaniiru jechuudha. Shira barbaacha dhufanii malee otoo kaayyoo kan hanga dhumaatti itti amananii deemu ta'e maaliif jalqaba yeroo nagaa waliin deemtu maaliif sagalee waraabuun barbaachise? Oromoo of gaafadha jarri kun bakka jira ammas illee jechuudha namoonni baay'een isinii hin galle warri jala kana jaatanii ijoolleen jarri kun sagalee kee waraabanii dogongora si dubbachiisanii sagalee kee waraabanii boruttiin si doorsisuu barbaadu jechuudha. Sagalee waraabanii waraabuu dhiisanii wanti fidanii jiru garuu inni kun maaliif barbaachise? Durumayyoo too shira ta'uu baate maaliif isa yeroo nagaa waliin dubbatte ofii isaanii dubbii sitti kaasanii sagalee kee waraabuun maaliif barbaachise? Waa'ee abaluu dhaqiitii dubbadhu dhaqiitii ilaali jedhanii si erganiiti inni sagalee si waraabsisanii sagalee dhuma sana moddoo sanarraatti kukkutanii ati gaa waan barbaaddu argachuudhaaf nama kamiyyuu waliin waan baay'ee dubbatta miti hammeenyas dubbatte namarraa waan barbaaddu fudhatta jechuudha. Yeroo sana maal godhu isuma si erganiitiin si waraabsisan kana isaan immoo deebisanii si doorsisuu jechuudha. Jarri kun maal jechuudha? Kanaaf jarri kun jalqabumayyuu kaayyoo biraa waan qabaniif hanga bilisummaa Oromoo walabummaa Oromootti akka hin deemne waan beekaniif yakka waan qabaniif isa kana hundumaa namarratti dalaguu jechuudha. Inni kun immoo eessaaniyyuu uummata keenya hin ga'u dogongora qabsoo keessatti argine dogongora adeemsa keessatti argine keessaa baane malee akka dhuunfaatti wanti tokko nutti hir'ate hin jiru jechuudha. Ugaandaa kanas yoo ta'e jechuudha toon barbaadeera ta'e dursan tala kana anatu ture kan dhaquu danda'u jechuudha. Garuu keessuma kiyyatu na dide naa fudhachuu dide hin barbaanne wanneedha jechuudha. Yeroo waan kana kaafnu waan kana dubbachuu barbaanne osoo hin taane yeroo baay'ee faayidaa dhabdee maalii jedhu aangoo maal akkas inaaffaafaa jedhu beektaa yeroo baay'ee jechuudha. Nutoo garbummaa keessa jirra wanti argamne hoo hin jiru jarris wanti argatan hoo hin jiru maaltu nu inaafsisame? Qabsoo kana keessatti silaayyuu gatii kaffaluu malee gatiin si kaffalamu tokko hin jiru. Namni waraana bilisummaa Oromoo deeggaree har'a kunoo caasaa jireenyaa kanaaf kaffalama malee namni gatiin isaadhaaf kaffalamu jira jara keenya birrii isaa kaffaluu yeroo isaa gubee uummata kana ijaaruuf halkanii guyyaa iyyuu malee wanti argatu jira. Garuu isaanii ofii isaanii waan itti argatan waan jiraniif akkasitti yaadanii namallee faayidaadhaa fi aangoodhaa fi maal jedhaniitiin yaada keessan yookaan immoo haqa keessan dhoksuu barbaadu jechuudha. Dubbiin garuu akkas miti nama haqa barbaadutu nama qabsuusaa kana itti dhiyeenyaan hordofutu rakkoo jiru argaa inni fagoo jiru immoo rakkoo jiru arguus hin danda'u dubbachuus hin danda'u waan ta'eef mee itti dhiyaadhaatumaan waan kana ilaala warri bakkee teessaniitiin nama kana faarsitanii itti dhiyaadhaati ilaalaa isiniin jennaatti san deebi'atti fufa.